السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنكسي وجين جرو أبدي كوميديتي أكم جرتن نجح فياكي سني سنين جتة سجلين كو كان دعا مكاني إلا كوستو كتو كناتو كامي سجلين كه هندعا منانجرا يو دعا منان يا دكيا اتسنيفو فجتشورا يا دكيا اتسنيفو فا يا دكيا سنيفو فا يا دكيا اتسنيفو فجتشورا obboleeyyan kiyya kabajamuuf jaalatamuudha namoonni baay'een maqaan isaanii ani garuu hin dhaya koomentii keessan laala jechuudha namni agartee wallahi biyya teenya kana keessatti haalli ilmi namaa irra caalaa itti jiraatu yoo jilaallu baay'ee garaa nama nyaata namni yoo qufu waan rakkatu seenu bakka akka ofii keenyatti namni hunduu namitti tumaal jedhee sargii deemte jedhan sagaleen keen dhagamaamee koomentii jedhan koomentii nama mudhatuuti mee laayikii godha yoo sagalee dhagamu laayikiin adda baafadha laayikii mee roobsa namni 97 kun koomentii maal ta'e gamma mee koomentii mee lubbuutii koomentii barreessi meno minatti ane commenti godha sagaleen kee dhagama mee like godha share godha waan siniin jedhu jaartiin maal jedhee sargii dhayxee jedhan sargii dhayxee nyaattee quuftee jedhan baay'een kan nyaatiin jira ka qoqa jiru jira kamachi dhagee nama keessummeessu dhabee waan nyaatu dhabee lafa maru jira jechuu isiin goluma seentee nyaattee quuftee gabbaatee jedhe ciini quufa jettedha adaanu yoo ofii quufnee bullu yoo ofii nyaannee dhuynee bullu yoo ofii akka gaaritti bullu hunduu waan quufe seenaa jecha hunduu waan nyaatee bulu seen hunduu waan firaasha gaariirra bulee ba'uuf seen hunduu waan gara ofii guuttatee ba'u seenedha ta ofii quufte ciini quufa jettii jetteedhaan Oromoon akkasii obboleeyyan kiyyaa kabajamuuf jaalatamu kan isin jaaladhu kan na jaalattan kan isin kabaju kan na kabajjan makkiyaa tan jedhamtu tan magaalaa Hadaabbaa keessa jiraattu tan ijan qabni kan daa'ima takkatti duydatti baattu kan mucaan tokko masakee deemuun kan magaalarra kadhatu guyyaa tokko waraabee gassinii dhiisuun kiyya hin yaadatamu jaartii ijan qabni hundi keessanuu argitaniirtan jechuu viidiyoo kana daqiiqaa 10 keessa xumuree ba'aa jechuudha namni 152 kun شير ناقوتا جزاك الله خيرا إن شاء الله سقالين كي كرا قمارو كان اللي هم بيكو كومنتي ها قمانا هم بابني ركو نسانا انقل لي جيتشو وان كومنتي ها قما رفول ديف واي كومنتي ها قما مانا مدتو دي ديرو مي سقالين كي يودا قامي مي لايكي نمدتا لايك قدا مي لايك قدا لايك قدامي إن شاء الله خيري سقالين كين دقامي ديادا هايه دقي فدا في سيرتي قال ميسيج لجيت شورا مي دقي فدا حدان تنا هدابا ولجيت شورا سقالين كي يكالتين دقي فدا ور جارتي تنا غرغارتن ور abdi كوميدي يوكان عبد الرزاق مدر جارتي تنا غرغاري رجتو سقالين كي يكال دقي فدو maqaa keessan kan baankii keessaa baafadhe qaba jechuudha amaanaa keessan guutuu bira ba'uu fi maalirra akka ooleef maal akka godhameef maalirra akka jiru sagalee kiyya kallattiin dhageeffadha Abdul Aziz Abdullahi kuma jaafi 530 jaartii ijan qabne sanii gumaachite rabbi sirraa haa jaalatu galatoomi horii bulii Ziyaad Muktar maqaa baankii keessaa baafadhan kan nama baraatiin illee erguu dandeettanii biyya keessa obboleessa keessan illee ergitu nama fedhan erguu dandeettanii amma maqaa baankii keessaa baafadhe jechuudha Ziyaad Muktar birri kuma jaartii tana arjoomtee rabbi yaadaa muraada si haa guutu jechuudha
akkasii rabbi yaada muraada isinii haa guutu jechuu. Anwaar Abdul Karim baankii keessaa baafadhe maqaa kana jechuudha. Ani du'aa isinii godhuu fi waan isin ergitan tootaalii isinii himuuf jechuudha. Anwaar Abdul Karim birri 50 ergitee rabbi sirraa haa jaalatu, rabbi yaada muraada si haa guutu. Mariyamaa Siraaj birri 3,600 arjoomte jechuun talitu rabbi yaada muraada si haa guutu. Jaartii duraatiif illee 3,600 arjoomte, jaartii janqabni tanaaf illee 3,600 arjoomte jecha Mariyamaa Siraaj rabbi yaada muraada si haa guutu jechuudha. Namni wayii baayikaashiin ka erge jechuudha. Baayikaashiin ka erge maqaan isaa hin beekamu, rabbi yaada muraada si haa guutu 1,700 ergiteef jechuudha. Rabbi yaada muraada si haa guutu. Maal isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya kabajamuuf jaalatamu Guuleed Iisaa doolaara 100 waliin baasanii biyya alaarraa obboleessa keenya tokko wajjin doolaara 200 erganna fakkaate 12,940 ergitee fi rabbi yaada muraada siif haa guutu jechuudha. Ayman Hussein jaartii tana guyyaatti birri 50 birri 60 karaarraa guurataa orgiti waan guddaa argataa turre jechuudha. Sheer godhamee uummata kana gammachiisa waan baasee fi waan irra oolchee isiniif himuu barbaada jechuudha. Akka qalbii teessan isin gammaddu sadaqaa teessan tanarraa agartee bira naageette jettee akka qalbiin si gammaddu jechuudha. Guyyaa hadhaa kana hadaabbaa oolee meeshaa ambitee fi waan an godheef waan irra oolchee isiniif himuu deema. Hafteen maal akka taate beekuu qabdan jechuudha. Sadaqaan tiyya bira naageette jettee akka gammaddu jechuudha. Guuleed Iisaa birri 12,940 erganii rabbi sirraa haa jaalatu. Mee koomentii jalatti isinillee du'aayii godhaafi wallahi du'aayii akkanuma du'aayii walii godhan laan du'aayiidhaan ilmi namaa addunyaa irratti agartee waa sadaqachuun jechuudha. Tun akhiran namaa deemtii, tun addunyaa irra namaa deebistii, guyyaa boruu waan rabbi ofiitiin quuxeessan jecha ifaajoo jechuudha. Anillee wallahi daara hadaabbaa sanii olii gadhu kaayee baajaaja jidduu kana deemaa baay'ee ifaajaa fi jira jechuudha. Inshallah du'aayi naa godha. Haadhatiyya bilbilaan arge malee ijaan hin argine akka ijaan sirriitti argee gammaduuf jechuudha. Bifa gaariin du'aayi naa godha. Viidiyoo kana sheer godha isiniin jedha. Ayman Hussein birri 1,000 ergee rabbi sirraa haa jaalatu jazakallahu khairan maqabaan keessaa baafadhe jechuudha. Abdul Aziz Amin Hussein birri 3,000 arjoomtee fi jaartii tana rabbi yaada muraada siif haa guutu sheer godha biraan gaa isin jedha. Sheek Muusaa ka jedhamu kuni mee booda irratti deebi'a waa'ee isaa waa hedduu qabatanii fi Sheek Muusaan kuni hadaabbaa keessaa dhalataa biyya hadaabbaatiin fakkaata. Waan baay'ee qabatanii fi namallee itti goonee fi jira. Kiraa dhaabbataa ji'aan akka hin kafalle qabatanii fi jiranii. Deebi'anii immoo birri 10,000 dhaamanii fi jiranii. Ookaan boroo ookaan iftaan jaartii bira geessanii itti kennan jechuun namni suni waan guddaa hojjetee mee yaada muraada kadhaa fi wallahi rabbiin jazaa warra waan kayrii dalagatu hunda rabbi jazaa agartee jaannatal firdoosin isaanii haa kennu jechuudha. Obboleeyyan kee kabajamoo jaalatamu. Akkasii maal isiniif fakkaatee mucattii takkallee 600 ergitee rabbiin yaada muraada siif haa guutu jechuudha. Tokkollee maqaa isaan beeku 700 ergee jechuudha. Rabbi yaada muraada isaanii haa guutu. Birriin tuni waliigalatti 31,420 taati. Birri 1,150 buukiin baafadha akaawuntiin baafadha waan garaagaraatiin baafadha jedhee kenneefi ture. Hafteen birrii maal taati 30,270 taati jechuudha. Birriin amma na harka jirtu kun birrii 20,000 jechuudha. Waan biteef siniif hima biddilibsii 2 biteefi 9,900 firaashii 2,100 biteefi firaashii diqqaa ijoollee irra ciiftullee 900 biteefi meeshaa distii waan itti qamashatan waan garagaraa 900 biteefi birriin tun waliigalatti 7,700 taati jechuu meeshaa kanaan ka biteef. Birri irraa haftuun immoo ijoollee uffata mucattii diqqoo sanii uffata haadha uffata biteefi birriin 10,000 achi dhumatte jechuudha. Birriin 20,000 jaartii kun akkana na harka hafteerti jechuudha. Warri ganaa erguu fi deemu mucaa saafii jedhamu wayii 6,000 boroo kan iftaan ergaaf jedheefi jira. Ammallee loomii hammuu jamaa doolaara 100 ergaaf jettee jirti. Rabbi sirraa haa jaalatu rabbi yaada muraada siif haa guutu jechuudha. Tun taganaa dhuftiif 10,000 immoo namoota adaabbaa jirutu harkatti kennee fi kiraa akka yoomuun kafallaga isin jirtu. Haga namni sun jiru kiraa akka kafalle namni sun ofirra qabatee jira. Mee du'aa godhaa fi koomentii jira wallahi waan khayriiti abbu. Wallahi waan akkana dalaguuf jaannata boruutiif
gartee jannata boruutiif akiraa boruutiif guyyaa boruutiif maal himan wallahi nama ijaan qabne kana jaartii kun agartee Allahu agartee ani yannoo kiyya dhaabe deebii rabbii kiyya eegaattu deebiin sun kanuma rabbi deebii kana kanuma godhaaf jechuudha yoo akkasitti garaasii nama booresiti waan boru yoo rakkanni rabbii kennaan qabannu waan boru yoo rakkanni rabbii kennaan kadhannu waan boru yoo rakkanni rabbii kennatti himannu waan boru yoo rakkanni rabbii kennaan kadhannu miskiina wi abboo gaarii hojjedhu yoo gaarii hojjechuu dadhabde gaarii yaadi hirriba rahaa wayii hirriba qabbanaa hirriba gaarii wayii rafta yoo rakkataa wayii gammadee si eebbisu hirriba rahaa wayii rafta osoo nyaatiin quufta keessa keettu gammada miira keettu aanan dhuga jechuudha qalbii keettu miira kee guututtu aanan dhuga jechuudha kanaafuu mee namoota akkana sadaqatan kanniin eebbisaa jechuudha birri 10,000 kanniin bitee fi jira viidiyoo waraabee kaameraa keessa jira laaptooppii irratti edit godhaa jira jechuudha viidiyoo kana editingii godhaa jira immoo deebisee akaawuntii baasee fi jira mattaawaqaa qara sababa birri dhabuutiin sababa humna dhabuutiin kana waan hin yaadne ture eenyummaa akka baafatan godhee eenyummaa erga baafachiisee booda footoo kaasee maal baaseef akaawuntii baaseef birri kana akaawuntii isaanii irra kennee jechuudha warri qabateef kabiraallee jira fidanii akaawuntii irra kaanii birri yoo dhufte jechuu birriin tun walii galatti 40,000 taatii hafteen isii jechuu 40,000 fi 42 akkanan taatii fi kun hunduu akaawuntii isii irra galaaf bi'iznillah inshaallah jaartiin gammadde akkaataa isiin itti gammadde wallahi billahi laaftuu wayibanna miira nama tuqaa haalli isiin itti jiraattu miira nama tuqa keessa nama tuqa jechuu inna gammachuu isiin gammaddee isin eebbistee jirtuttu viidiyoo itti aanu Facebook fi YouTube channel kiyya raggasini dhiisa du'aayi isiillee amiin jedha isiniin jedha horaa bulaa galatoomaa ilmaan Oromoo idil addunyaa irra jirtan isin jaaladha kabajamaa jiraadhaati amiin jedha du'aayi isiillee inna viidiyoo kana kan boru edit godhaa jiru kana viidiyoo isii kan yookaan iftaan boru yookaan guyyaa lama booda gadhiisu jechuudha YouTube channel kiyya irratti illee gadhiisa jechuudha Facebook page kiyya irratti illee gadhiisa YouTube channel kiyya share naa godha subscribe naa godha naa guddisaa isiniin jedha galatoomaa isin jaaladha horaa bulaa I love you wanni nimi maaltu jira wanni bira wanni hafte maaltu jira kanaafu du'aayi amiin jedha warri waa sadaqatanii amiin jedha warri abdii irratti waan kana buuftan asirra dhageettanii jirtanii du'aayi jaartii isinii goortu boru viidiyoo isinii gadhiisa amiin jedha keerii kana keessa hirmaachuu keessaniif rabbiin firdoosi isin qananisu gariin haadhatiyyaa muraada gariin ilmootiyya biyya Awurooppaa kiyya biyya Faranjii kanatti agartee akka aadaa Yahudaana jalaan dhaalle akka aadaa Islaamummaa naa dhaaltee boru yoo arra kadhe du'aayi naa gootu du'aayi kadhata jechuu barti isaaniitu jechuudha kanaafuu isin jaaladha obboleeyyan kiyya kabajamuuf jaalatamoo ankasii wajjin ture abdii koomeediiti I love you naa jiraadha immoo warri online irra maqaan isaa akka dhaamne barbaadu jira dhiifama na offolchaa yoo maqaan keessan dhayamuudhaaf ka aartan taate na offolchaa yeroo boodaatiif sirreeffadhaa ammaaf garuu dhiifama yoo dogongoree jira isiniin mari'adheen goone waan kana